Waldaan aksiyoona fayyaa waliif magaalaa Hararitti giddugala ispeeshaalitii dhukkuba keessaa fi baqaqsanii yaaluu fi kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii eebbisiisee hojii jalqabsiisee jira. Abbo Maqaasoo hordofee jira. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif giddugalam ispeeshaalistii dhukkuba keessaa fi baqaqsanii yaaluu fi kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii Damee Harar eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii Damee Harar irratti abbootii aksiyoonaa fi keessummootiin garaagaraa irratti argamuudhaan sirna ho'aadhaan eebbifameera. Hojii gaggeessaa olaanaan waldaa aksiyoona fayyaa waliif Injiinar Warqinaa Guddisaa abbootii aksiyoonaa hawaasni bal'aan baga gammaddan jiraniitii jiru. Akka waliifitti hanqinoota qabna ture isaan kana furuudhaaf kolleejjii kana keessatti dhaloota ogummaan qaruun akkaataan danda'amuun itti ijaaramuu fi bu'uura isaa tolfamus ibsaniitii jiru. Akka waliifitti hir'ina qabna turre hir'ina keenya guuttanne waliif qoricha irratti meeshaa wal'aansa fayyaa irratti akkasumas laaboraatoorii irratti akkasumas immoo kolleejjii irratti guutuu taane waan fayyaa irratti barbaachisu hundumaa gochuu keenya eebbisiisuu keenya baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Egaa wantoonni amma jedhe hundumtuu hojjechuudhaaf ogeessa barbaachisaa humna namaa barbaachisaa humna namaa baay'ee ga'umsa gaariidhaan kolleejjii keenya irraa eebbifamuu danda'u waan barachuu qabu sana barsiifne ofii keenyallee carraa hojii humne nu biratti illee hojjetuu akka danda'u bifa sanaatiin barsiifanna waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama seentarii tireeningii kanarraa qindeessuu keenyaa fi eebbisiisuu keenyatti. Dabalataanis kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii waliif qulqullina barnootaa fi teekinooloojiin yeroo ammaa kana addunyaan irra geette irratti xiyyeeffannoodhaan akka itti kennameen hojjetamaa jiru hojii gaggeessaan olaanaan kun dubbataniiru. Biyya tokko jijjiiruudhaaf wanti guddaan barumsa qulqullina qabu bifa sanaatiin qophaa'uu fi dhaloota bifa sanaatiin barsiisuudha. Nuti akka waldaa aksiyoona fayyaa waliifitti kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii yeroo asitti bannu waan namoota kanarraa adda ta'an otoo hin ta'in sadarkaa fiixee addunyaan irra geessee teekinooloojii ga'aa ta'ee fi saayinsii ga'aa ta'e barsiisuun barattoota asii ba'an sadarkaa kamittiyyuu iddoo kamiyyuu deemanii dorgomaa akka ta'an gochuu fi akkuma waajjira keenya keessatti illee qacaramanii akka deeggarsa nu godhaniif. Kana yoo yaannu wantoonni addatti barbaachisoodha jennee yaannee ni jalqabaa. Teekinooloojii oriented ta'ee waan ta'e barumsa akkasiitiin kennuudha. Laabraarii keenya olaaltee laabraariin haardi kooppiidhaan guutuudha. Laabraariin nuti guunne meeshaa barbaachisu hundumaa fi akkasumatti immoo kitaabolee mooderni ta'an gatii jabeessa ta'an qopheessuu dandeenyerra. Akkasumas dijitaal laabraarii qopheessuu dandeenyerra. Egaa kolleejjiin keenya walumaa galatti teekinooloojiidhaan kan hoogganame fi saayinsii mooderni ta'e kan hoogganame. Gama biraatiin kun hundi guutee bu'aa hin qabu garuu dabalataan wantoonni barbaachisan humna namaati. Humna namaa ga'umsa qaban barsiisota ga'umsa qaban bakka garaagaraatti dorgomsiifnee akkuma agartan as ni jiru jechaadha. Walitti qabaan boordii aksiyoona fayyaa waliif Dr. Girmaa Warqinee waldaan aksiyoona fayyaa waliif yeroo ammaa kanatti kaapitaala birrii miiliyoona 300 ol qabaachuu himuudhaan waldichi gara fuula duraatti akkaataa gaanfa Afrikaatti babal'achuun danda'amu irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'us kaasaniiru. Gara fuulduraatti egaa kaayyoon keenya maalinni bara 2030tti kaampaniin kun yookaan dhaabbanni kun gaanfa Afrikaa keessatti akka dorgomaa ta'e bahu. Gaanfa Afrikaannaa jennu Itoophiyaa keessatti bakka filatamanitti naannoo Oromiyaa dursinee sana booda immoo bakka bu'aa nu buusu jennutti Itoophiyaa keessatti erga tamsaanee hojii jalqabnee booda gara fakkeenyaaf Sudaan kibba gabaansaa baay'ee banaadha. Jibuutii fudhachuu dandeessa, even Keeniyaa fudhachuu dandeessa, Somaaliyaa fi kan kana fakkaatan keessatti dorgomaa taanee baana. Tajaajila keenya fayyaas ta'ee tajaajila baruuf barsiisuu kolleejjichaa gara sanatti diversify goone ni hojjanna jennee yaanna. Miseensaan boordii waldaa aksiyoona fayyaa waliif kan ta'e Dr. Abdii Amiin waldaan aksiyoona fayyaa waliif kaampaanii uummataan hidhata qabuu fi hawaasa wajjin ta'uudhaan hojjetaa jiru ta'uusaa ibseetii jira. Irra hedduun namni investimentii godhan jiddu gala biyyaa keessatti kan investiin godhamu jechuudha. Akkanatti kiiloomeetira 500 baatee gaafa uummata bakka uummanni keenya immoo hedduun baadiyyaa jira. Uummatatti dhiyaatee
warra gartee abbootii qabeenyaa isaa hojii shaakaluu dhiyaatee keessa ta'ee gizee itti fayyadamu dhufee waan lafa jiru kan argisiise adda isa godhachuu sanaafuu kaampaanii uummataa ta'uu dadda godha kaampaanii ammallee banaa ta'ee kaabbaan fedhee barataanis barsiisaanis miseensa ta'uu danda'u jechuudha batatee namni fedhee jechuudha. Kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii waliifim diinii kolleejjii kaantaan obbo Makuriyaam Endaa'ee mul'ataam maatiin dhaloota barnootaam qulqullinaan aangoomsuu yoo barbaadeem gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii waliif akkam ergatusiim dhaamaniitti jiru. Yeroo baay'ee maaltu jira namni Coca-Cola jedhe Coca-Cola imeejinsaa ijaafoo dhufu qulqullina barnootaa jedhame kana booda waliif sammuu namaa keessa dhufu. Kan akka ta'utti hojjechaa jirra. Kanaafuu maatiin barattoonni bara barnoota 2016 kanatti barumsaaf yaada qabdan eessattan baradhaa warri yaaddaa jirtan koottaa kolleejjiin saayinsii fayyaa fi waliif jira. Obbo Warqinaa Guddisaa himaniiru. Guyyaa har'aa waldaan Aksoona Fayyaa waliif akkuma isaa karoora isaa ganama baafatee ka'ee magaalaa Harar keessatti dhaabbata lama hundeessee hojiitti galchuu danda'eera. Dhaabbileen kun lamaan waliif ispeeshaalitii seentarii yookiin immoo waliif giddugala ispeeshaalitii seentarii tokkoo fi akkasumas kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinesii eebbisiifnee hojiitti galchuu dandeenyeerra. Egaa waldaan Aksoona Fayyaa waliif akkuma ganama karoora isaa qabateetoo manaa ba'e karaa gaariirra jirra. Waan gaarii hojjechaa jirra. Karoora keenya kun magaalaa Harar duwwaarratti kanaaf otoo hin ta'in akkasumas gara magaalaa Baalee, gara magaalaa Jimmaa, gara magaalaa Naqamteetti kan sochoonuu fi bara dhufutti kolleejjii saayinsii fayyaa fi laaboraatoorii magaalota sadan kanatti kan bannu ta'a.